Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oromoo keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo oduun jalqaba obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nageenya duraanii har'a mana murtii dhiyaatee jira. Mana murtii dhiyaatuun yaada jijjiiramaa irratti dhiyaate cal'isuudhaan mormatee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaatiin wal qabate rakkoo Masrii fi Itoophiyaa gidduu seenuudhaan furuudhaaf fedhii qabaatu ibsee ture. Kun immoo gaafii garaagaraa kaasee jira. Gaafileen bal'inaan hawaasa bal'aa biraa ka'aa jiran maal akka ta'an qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu olmaa Oromiyaatti lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo lola ture irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Jibuutiin paaspoortii lammiilee Somaalilaand 1,400 ol ta'an irraa haquun gabaafamee jira. Kanas dabalata isaa isiniin kenna. Oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turan Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a har'a mana murtii dhiyaatee jira. Deeta ministeera nageenyaa kan turan obbo Taayyee Danda'a erga aangoo irraa kaafamanii booda waan garaagaraa irratti dhiyeessuun himata irratti banamee ture. Himata irratti baname keessa meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatte jedhuun hidhaan waggaa 7 baatii 2 itti murtaa'ee ture. Erga himata kanaan murteen hidhaa kun itti murtaa'ee boodas himannaawwan haaraan 3 irratti banamuudhaan dhimma isaa mana murtii ol'aanaa federaalaa dhaddacha lidataatti hordofuu irratti argama. Himanni jalqabaa humnoota biroo waliin qindoomuun hokkara kaasuun mootummaa filame humnaan jigsuu kan jedhu yoo ta'u, himanni lammaffaan immoo raayyaa ittisa biyyaa ilaalchise odeeffannoo sobaatii fi dogongoraa ta'e dubbatte jechuudhaan kan irratti baname yoo ta'u, himanni sadaffaan immoo gaafii fi deebii horni konverzeeshinii irratti taasise sirna seeraan hundaa'e irratti duula gochuudhaan yakka mootummaa sarbuu raawwatte jechuudhaan kan irratti banaman yoo ta'u, yakkoota inni ittiin himatame 3 keessa himanni tokkoffaan seera yakka bara 1996 ba'e bu'uureeffate yakkoota keewwatawwan biroo keessatti eeraman kan waabeeffate waan ta'eef akka fooyya'u manni murtii beellama darbee irratti jala murtii kennee ture. Abbaan alangaa himata kana fooyyessee akka dhiyeessu bu'uuruma ajajameen beellama har'aa irratti himanni kun fooyya'ee dhiyaachuu abukaatoon obbo Taayyee Danda'a obbo Abarraa Nugusi himee jira. Abbaan alangaa bu'uuruma ajaja mana murtii sanaan himata tokkoffaa sana fooyyessee dhiyeessee jira. Himanni fooyya'e kunis nullee nu dhaqqabee jira jechuudhaan himee jira. Himanni fooyya'e kunis dhaddacha irratti erga dubbifamee booda manni murtii yaada amantaa fi waaqii yoo qabaatan obbo Taayyee gaafatee ture jedhee jira. Obbo Taayyeenis yaada amantaa fi waaqii yoo qabaatan manni murtii gaafii dhiyeesseef cal'isuudhaan mormatee jira jechuudhaan himee jira. Abbaan alangallee cal'isa obbo Taayyee akka mormanii fi falmatanitti haa ilaalamu jechuudhaan yaada dhiyeesse manni murtis kanuma fudhate jedhee jira. Abukaatoon obbo Taayyee obbo Abarraan itti dabaluunis akka jedhetti himanni tokkoffaan akka fooyya'u gaafatamee ture. Seera yakka bara 1996 ba'e keewwata 257 irraa gara keewwata 238 keewwata xiqqaa tokkotti fooyya'e jedhee jira obbo Abarraan. Seerri yakka keewwata fooyya'e kun heera mootummaa fi sirna heera mootummaa hundaa'e humnaan diiguu kan jedhuu fi qabiyyee hedduu kan of jalatti qabate jedhee jira. Kan obbo Taayyee cal'isaan akka mormatu taasises kana jedhee jira. Kanaan booda manni murtii beellama itti aanu Gurraandhala 7 bara 2018tti kan qabe yoo ta'u, obbo Taayyeen himata fooyya'e kanarratti sanaan dura yaada isaanii barreeffamaan akka dhiyeessan ajajee jira. Inni biraa immoo beellama darbee irratti manni murtii obbo Taayyeen cancalaan osoo hin hidhamne mana murtii akka dhiyaatu ajajanis har'as yeroo beellama mana murtii dhiyaatuuf jedhametti harka isaa cancalaan hidhuuf gaafatanii diduu dhaddacha irratti himee jira. Eegdonni mana sirreessaa dhimma kana irratti gaafatamanii ajajni kenname afaanii waan tureef barreeffamaan hooggantoota isaanii gara olii akka qaqqabuu qabuu fi yoo kun hin taane cancalaan osoo hin dhiyeessuuf akka rakkatan himanii jiru. Manni murtilee yaada isaan dhiyeeffatan kana bu'uura godhachuudhaan ajajicha barreeffamaan qaama dhimmi ilaaluuf kan qaqqabsiisan ta'uu ibsanii jiru. Akkasumas gara mana hidhaa Abbaa Saamu'eel jedhamutti erga jijjiiramanii rakkoo isaan mudate barreeffamaan akka dhiyeessan ajajee jira manni murtii.
Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torban dabre hidha haaromsa laga Abbayyaatiin wal qabate wal dura dhaabbannaa Masrii fi Itoophiyaa gara waraanatti akka hin ceene gidduu seenuudhaan araara buusuuf kan hojjetu ta'uu fi qophii ta'uu beeksisee ture. Itoophiyaa fi Masrii anatu araarsa jechuun isaa kun immoo qaamota garaagaraa biraa gaafii garaagaraa kaasee jira. Gaafiin tokkoffaan dhuguma Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaatiin wal qabate wal dura dhaabbannaa Itoophiyaa fi Masrii kana araarsuu danda'a. Itoophiyaa fi Masrii araarsuuf hoo maaliif barbaadan? Gaafileen jedhan gaafii qaamota baay'eeti. Gaafilee kanneenii fi yaadota birootilleen wal qabate yaada itti aanu kana qabannee jirra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga waggaa dura marsaa lammaffaa pirezidaantii ta'uun Ameerikaa tajaajiluu eegalanii waan baay'ee gochaa jiru. Dhimma godaantotaa, dhimma Giriinlaand, dhimmoota baay'ee eeruu dandeenya. Amma dhimmi isaanii gaanfa Afrikaa akka ta'e irra deebi'anii ibsaniiru. Dhuguma garuu pirezidaant Tiraamp Itoophiyaa fi Masrii araarsumaaf barbaadan. Wanti isaan barbaadan maalidha? Xiinxalaan kanarra dubbisnee wanti isaan jedhan maali? Tokko Tiraamp waraana kana yookiin biyyoota lamaan gidduu waraanni dhalachuu danda'a. Isa dhaabsisee badhaasa noobilii nan argadha jedhanii wanta abdatan qabu. Kanas irra deddeebiin kana dura ibsaniiru. Garuu Itoophiyaa fi Masrii gidduu waraanni eegalee hin jiru. Isa tibbanaan Itoophiyaan deebii kennuudhaas baattu dhuguma Tiraamp jaarsummaadhaan gidduu dhaabatanii tokkof osoo loogiin furmaata fiduu danda'u? አዎ አይችልም። በቃ ገለልተኛ መሆን አይችልም። ከአሁንም በፊት ተሞክሮ አልሆነም። አይ አትችሉም ማለት ደግሞ በተለይ በአሁኑ የዓለም ፖለቲካ እያየነው ያለው ነገር አሜሪካ fi Tiraamp walaba ta'uu yookaan jaarsa ta'uu hin danda'an. Kana duras yaalamee hin taane. Siyaasa ammaa addunyaa irratti adeemaa jiruun immoo lakkisaa hin dandeessanii jechuun nama dhiba. Addunyaa kallattii hin eegamne irra deemaa jirti. Sababa Giriinlaand biyyoota Awurooppaa doorsisaa jiru Tiraamp. Keenya immoo waan itti salphatu natti fakkaata. Yeroos Ameerikaan isinan araarsaa yeroo jettu gama keenyan shakki guddaatu ture. Haala Ameerikaa waliin yeroo ilaalamu diduunis ni rakkisa. Erga seennee booda wanti agarree mootummaan Ameerikaas baankiin addunyaas Masrii bira dhaabatanii falmaa turan. Itoophiyaa doorsisaas turan. Wanti adda ta'e amma ni dhufa jennee yaannu. Ameerikaan walaba taatee jaarsummaan furti jedhanii yaaduun baay'ee ni rakkisa. Ameerikaa fi Masriin hariiroo jabaa qabu. Amma immoo Tiraamp Israa'el tiksuuf akkasumas wanta Gaazaa keessaa dalaguuf yaadan milkeessuudhaaf deeggarsa Masrii fedhu. Kanaaf dhimma Abbayyaa Masriif furuu barbaadu. Kanaaf dhiibbaa cimsanii Masrii deeggaranii tarii Itoophiyaa harka micciiranii waliigaltee mallatteessisuuf waan sosso'an natti fakkaata. ሌሎች በርካታ ምክንያቶች ስላላቸው ጫና መፍጠራቸው ለግብጽ ማግላታቸው ምናልባትም እጅ ጠምዝዞ ኢትዮጵያን እጅ ጠምዝዞ yaada kenname kanarraa kan hubatamu dhuguma Ameerikaan rakkoo Masrii fi Itoophiyaa gidduu jiru loogii tokko malee ni furti kan jedhu akkuma dhageettani shakkii guddaadhaan kan guutame ta'udha. Kan akka shakkamu taasisame muuxannoo kana dura turerraa kan ka'ee fi akkasumas yeroo ammaa kanatti hariiroon Masrii fi Ameerikaan waliin qaban baay'ee cimaa ta'uu fi Ameerikaan immoo Masrii kan barbaadduuf dhimmoota hedduu fi keessattuu dhimma giddugala bahaatti wal qabate akka istiraateejiitti kan itti fayyadamtu waan ta'eef Masrii cinaa dhaabbachuu dandeetti yaadni jedhu bal'inaan ka'aa kan jiruu fi yaada nama hedduu ta'uu haasaa taasifamerraa ni hubatama. Itoophiyaa harka micciiruun dhiyoo fi qopheeffatan irratti mallatteessisuuf waan yaadame fakkaata jechuudhaan yaadni kenname kan ibsudha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akkuma itti fufetti jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti har'a bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun kan booyyees jiraachuu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Gama biraatiin loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoonni mootummaa sadii har'a hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan kan simataman ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola lixa Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa tureen wal qabatee gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Nullee odeeffannoo guutuu yeroo itti aanutti qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya alaatiin Jibuutiin paaspoortii aangaa'ota Somaalilaandii 1,400 ol ta'u haquu dhagahamee jira. Walitti dhufeenyi Somaalilaandii fi Jibuutii hammaataa dhufu hordofee
Jibuutiin paaspoortii dhalattoota Somaalilaand 1,400 ta'an haquun gabaafamee jira. Miidiyaaleen garaagaraa akka gabaasanitti murteen kun kan fudhatame wiixata darbe yoo ta'u, murteen Jibuutiin paaspoortii aangaa'ota, jaarrolee, gaazexeessitoota fi akkasumas miseensawwan paarlaamaa Somaalilaand haqxee jirti jechuudhaan miidiyaalee odeeffannoo kana gabaasan keessaa miidiyaaleen hedduun kan Somaaliyaati. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga Jibuutiin waajjira qunnamtii Somaalilaand cuftee torbaan muraasa booda yoo ta'u, murtee kanaaf sababa kan ta'e Israa'el Somaalilaandiif beekamtii abbaa biyyummaa kennuu ishii hordofeetti jedhamee jira. Jibuutiin Israa'el abbaa biyyummaa Somaalilaandiif kennuun seera idil addunyaa kan faallesse jechuudhaan mormaa kan turte yoo ta'u, kana hordofuudhaan Somaalilaand bakka bu'aa ishee kan Jibuutii jiru yaamtee jirti. Kana booda Jibuutiinis balalii gara Somaalilaand taasiftu adda kuttee jirti. Yoo xiqqaate torbaanitti yeroo 4 garas balali'aa ture. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.